Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kilolee. Odeeffannoowwan guyyaa har'aa qabnu simbiraan keenya hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Mootummaan naannoo Amaaraa garee hidhattoota naannichaa keessa socho'an guyyaa torba gidduutti akka karaa nageenyaatti deebi'aniif waamicha dhiyeessee jira. Mootummaan naannichaa waamicha nageenyaa kan taasises hidhattootaaf waamicha nageenyaa taasifamee fi walitti bu'iinsa akka dhaabbatuu fi uummatni naannoo sanaa waltajjii adda addaa irratti akka mari'atamu gaafachuu isaan mootummaanis gaaffii siyaasaa karaa nagaan furmaata argachuu danda'a jedhee amanuu isaatiinidha. Mootummaan naannoo sanaa ijaarsa karaa seer malee fi qabsoo hidhannaatiin kan socho'an bakkeewwan garaagaraatti galma walitti qabamaa qophaa'e akka galanis gaafataniiru. Gareen eeyyamamoo ta'uun deebi'aniif leenjii taaddisoo akka taasifamuu fi yakkoota walitti bu'iinsa sana keessatti taasifamaniif dhiifamni ni godhamas jedhaniiru. Waamicha nageenya kanaa hin fudhannu gareen jedhu irratti tarkaanfiin humnaa akka fudhatamus ibsameera. Itti fufuun jiruuf jireenya ilma namaa keessatti nageenyi murteessaa waan ta'eef nageenya itti fufinsa qabu mirkaneessuun nageenyi lammiilee akka eegamu gochuuf hirmaannaan hawaasaa daran barbaachisaadha. Kana gochuuf ammoo marii hawaasa hundaa hirmaachise gaggeessuun misooma kallattii hundaan eegalame itti fufsiisuun badhaadhina akka biyyaatti qabame milkeessuuf hojjechuun murteessaadha. Bu'uurummaa kanaan godina Arsii aanaa Sirkaatti konfiraansiin misoomaa fi nageenyaa irratti fuulleffatee bakka pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaaluu Abdii fi itti gaafatamaan waajjira milishaa obbo Abarraa Bunoo argamanitti gaggeeffamee jira. Pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaaluu Abdii akka jedhanitti aarsaa qabsoo ilmaan Oromoo qaaliin bu'aa waggaa 150 booda argamee gufachiisuuf kan socho'an abaaboo shanii fi finxaaleeyyii irratti tarkaanfiin eegalamee akka itti fufuu dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira milishaa Oromiyaa obbo Abarraa Bunoo gama isaaniin uummanni Oromoo injifannoo aarsaa qaaliin argatee dhandhamachuun yeroo jalqabetti warreen hinaaffaa fi jibbaan guutaman naannoo Oromiyaa dirree jeequmsaa taasisuuf yaalan qindoomina qaamolee nageenyaan fashaleessuun hin danda'amu jechuun ibsuun ammas hirmaannaa hawaasaa murteessaa ta'uu himaniiru. Egaa dhaggeeffattoota maatii keenyaa qophii har'aaf qabnu asumaan golomnaa turtii gaarii qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatiinaa. Galatoomaa.